Akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii jaalallee intarteemanti walitti deebinee jira. Barumsi keenya irraa barnoota histirii kutaa 12ffaa boqonnaa 4 lisintuu mata duree The Russian Revolution of 1917 kan jedhudha. Kana jechuun warraaqsa Raashiyaa bara 1917tti raawwatamaa ture jechuudha. Mee waa'ee warraaqsa kanaa xiqqoo waliin ilaallaa. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan abdii qabna. Jalqaba irratti The Russian Revolution jechuun waa'ee warraaqsa Raashiyaa yommuu ilaallu causes of the Russian Revolution kan jedhus walumaan ilaalleeti. San booda guyyaa inni itti ta'ee fi barasaa kopha kophaatti kan ilaallu ta'a. The Russian Revolution of 1970 was a political movement in Russia that climaxed in 1917 with the overthrow of the provisional government that had replaced the Russian monarchy jedha. Kana jechuun immoo warraaqsi Raashiyaa bara 1917 sochii siyaasaa Raashiyaa keessa gaggeeffamee ture yommuu ta'u, bara 1917tti mootummaa yeroo sirna mootummaa Raashiyaa bakka bu'ee kuffisuudhaan sadarkaa olaanaa irra ga'ee cimee kan ture jechuu mootummaa monarchii yeroo san ture kuffisee. The revolution had two distinct phases jedha. Kana jechuun immoo warraaqsi gaggeeffamee ture kuni marsaa adda addaa lama qaba ture. Marsaa akkamiiti kan jedhu immoo the first one was had February Revolution of 1917 jedha. Kana jechuun immoo warraaqsi inni jalqaba gaggeeffamee ture warraaqsa fulbaana bara 1917 gaggeeffame yommuu ta'u, warraaqsi kun immoo which ended the autocracy of Tsar Nicholas II, the last Tsar of Russia jedha. Kana jechuun warraaqsi fulbanaa kun sirna abbaa irree Tsar Nicholas jedhamu, Nicholas lammaffaa Raashiyaa isa dhumaa kan xumure yookaan kan kuffisedha. The second phase was the October Revolution in which the Soviets led by Vladimir Lenin's Bolshevik party seized power from the provisional government jedha. Kana jechuun marsaan lammaffaa warraaqsa kanaa waxabajjii yommuu ta'u, Sovietonni dhaabaa yookaan paartii Bolshevik Vladimiriin durfamu suni mootummaa yeroo irraa aangoo fonqolchee ture. Warraaqsi waxabajjii keessa yookaan ji'a Oktoobar keessa gaggeeffame kun jechuudha. The causes of the Russian Revolution. Kaawusii amma sababa ka'umsa isaati kan ilaalaa jirru. Sababni warraaqsa Raashiyaa kanaa jechuudha were Russian political, social and economic problem jedha. Sababni isaa rakkoo Raashiyaan siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee Raashiyaan keessa galtee turteetu warraaqsa kana fide. Politically, the people of Russia resented the dictatorship of Tsar Nicholas II. Siyaasaan uummanni Raashiyaadha abbaa irree Tsar Nicholas lammaffaatiin irree isaa jalatti ture yookaan dhiibbaa irra geessisaa ture abbaan irree kuni. The losses that the Russian suffered during First World War further undermined the monarchy jedha. Kana jechuun kasaaraan yeroo waraana addunyaa tokkoffaa Raashiyaa mudate sirna mootummaa daran ni miidhe yookaan miidhaa kufaatiif maaluu jala geesse. Socially, the despotic Tsarist regime had oppressed the peasant class for centuries jedha. Kana jechuun immoo gama hawaasummaatiin rakkoon Raashiyaan keessa galte sirni Tsaaris kan abbaa irree ta'e kuni jaarraa hedduudhaaf gita qonnaan bulaa cunqursaa ture yookaan miidhaa ture. This caused unrest in rural area. Wanni kun immoo miidhaan kunis baadiyyatti jeequmsa gadi qabamuu hin dandeenye uumeera jechuudha. Gama dinagdeetiin ammoo economically widespread inflation and famine in Russia contributed to the revelation jedha. Kana jechuun
gama dinagdeetiin jeequmsi guddaan Raashiyaa keessatti uumamee ture. Qaala'insa jireenyaa fi beelli baay'inaan Raashiyaa keessatti mudatee warraaqsa kanaaf gumaacha guddaa taasise. Widespread jechuun qaala'insa jireenyaa jechuudha. All this lead to the Russian Revolution jedha. Wantoonni kun hundinuu warraaqsa Raashiyaa kana fiduu danda'e yookaan kanaaf sababa ta'edha. Amma kan ilaaluuf deemnu waa'ee the Bolsheviks kan jedhu waa'ee paartii Bolshevik yookaan paartii majority jedhamee Raashiyaa keessatti waamamaa tureeti jechuudha. The Bolsheviks or a Russian word for majority were members of a faction of the Russian Social Democratic Labour Party jedha. Kana jechuun Bolsheviksiin yookaan afaan Raashiyaatiin garee harka caalu kan majority jedhamu miseensota garee paartii hojjettoota hawaasa Raashiyaati yookaan Russian Social Democratic Labour Party kan jennuun warra turanidha. The following the October Revolution, the Bolsheviks, led by Vladimir Lenin, seized power in Russia in 1970. Jedha. Kana jechuun immoo warraaqsi waxabajjii kana hordofuudhaan Bolsheviksiin kan Vladimir Lenin durfamu bara 1917tti aangoo Raashiyaa qabatanii turan warri majority kun jechuudha. San booda immoo the other faction of the Russian Social Democratic Labour Party included the Mensheviks, a term which means minority. Kana jechuun gareen Russian Social Democratic Labour Party jedhamu kuni inni biraa garee lama ture. Wanni kuni Menshevikii fi Bolshevikidha. Menshevik jechuun immoo garee xiqqaa jechuudha. Garee kanafaa of keessatti qabataa ture. After taking power, the Bolsheviks changed their name to the All Russian Communist Party or Bolsheviks in 1980 jedha. Kana jechuun immoo erga aangoo qabatee booda warri Bolsheviksii kuni maqaa isaanii gara garee All Russian Community Party jedhutti jijjiiranii maqaa kana immoo kan jijjiiran bara 1918tti jechuudha. The Bolsheviks organized the party in a strongly centralized hierarchy jedha. Kana jechuun Bolsheviksiin dhaaba kana sadarkaa giddugaleessaa cimaa ta'een qindeessee dhaabuu danda'e ture. In contrast, the Mensheviks favored open party membership and wanted cooperation with other socialist and non-socialist group in Russia jedha. Kana jechuun faallaa kanaatiin Mensheviksiin miseensummaa dhaaba banaa ta'uudhaan jallatanii yookaan faallaa kan deeman yommuu ta'u, kanaaniin gareewwan sooshaalistii fi farra sooshaalistii hin taane biroo kan Raashiyaa wajjin tumsa godhuu barbaadanii. The Bolsheviks generally refused to cooperate with liberal, which they labeled bourgeois or even eventually other socialist organization jedha. Kana jechuun Bolsheviksiin akka waliigalaatti diddaan liberaalaa kan isaan burjaajessaa jedhanii yaaman yookaan itti moggaasan dhumarratti dhaabbilee sooshaalistii biroo waliin waltumsuu eegalanii. Kan itti aanee jiru immoo the February Revolution kan jennu yookiin immoo warraaqsa fulbanaati jechuudha. In February 1917, strikes and demonstration by the workers of Petrograd escalated into a revolution jedha. Kana jechuun fulbaana 1917tti lagannaa fi hiriirri hojjettoota magaalaa Petrograd guddachuudhaan gara warraaqsaatti guddate jechuudha. The Petrograd region joined the people and the Tsar government collapsed jedha. San booda waraanni Petrograd magaalaa sanii ummatatti makame warraaqsa kanatti dabalame mootummaan Tsar
sababii kanaan kufe. The February Revolution was a bourgeois revolution jedha. Sababa kanaaf warraaqsi fulbanaa kun warraaqsa burjaajii guddaa hofkora kan jennuun san hofkora kaasee ture jechuudha. It overthrew Tsarism and made Russia for a time more democratic jedha. Tsaarizimiin kuni kufuun isaa Raashiyaadhaaf yookaan Raashiyaadhaan yeroodhaaf caalatti dimokiraatummaa uume yookaan dimokiraatawaa Raashiyaa taasisee ture. Kan itti aanee jiru The October 1970 Revolution kan jennu weerara yookaan warraaqsa waxabajjii 1917 taasifamedha. After the February Revolution jedha. Erga warraaqsa fulbanaa booda Lenin, the leader of the Bolshevik party, returned to Russia from Switzerland, where he spent most of the war in exile. Kana jechuun hoogganaan paartii Bolsheviks kuni Lenin kan jedhamu kun deebi'ee gara Raashiyaatti Switzerland kan ture. Switzerland irraa gara Raashiyaatti deebi'ee achitti waraana sana harka caalu baqattummaadhaan dadhabsiisee ture. Kana jechuun immoo Lenin persuaded the Bolshevik party to adopt his political line, which he put forward as what became known as Lenin April. This is he believed that there should be no support for the provisional government and the war, and Russia should prepare for a socialist revolution jedha. Kana jechuun Bolshevikis akkuma Petrograd ga'een iddoo warraaqsaa kana ga'een Lenin paartii Bolsheviks kana amansiisee sarara siyaasaa isaa akka fudhatu yookaan aangoo akka argatu godhee kanaas akka waan Lenin yookaan durataan paartii kana Abriil keessa iddoo teessis jedhamu beekamutti ka'eetti murteessee ture jechuudha. Sanaan booda immoo mootummaan yeroo fi yookaan mootummaan coomsaa fi waraanaaf kan deeggarsi jiraachuu akka hin qabne waraanni akka ka'uu hin qabne godhee ture. Kanaan booda immoo waraanni Raashiyaa warraaqsa sooshaalistiidhaan qophaa'uu qabdi jedhee yaada kana amanuu fi amansiisaa ture. Lenin raised the slogan all powers to the Soviet jedha. Kana jechuun aangoon hundi akka Lenin dhaadannoo godhetti aangoon hundi gara Sooviyetiiti kan jedhu dhaadannoo akkasii kaasee ture jechuudha. From April to October jedha. Eblaa hanga waxabajjiitti ji'a 9ffaa fi 10ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. The situation in Russia was favorable for revolution jedha. Yeroo sanitti haalli Raashiyaan jirtu warraaqsaaf mijataa ture. The Bolshevik party gained increasing support from the masses jedha. Kana jechuun immoo dhaadannoon Bolshevik suni nagaa kan jedhu akkasuma daabboo kan jedhu lafa kan jedhu akkasuma aangoon hundi kan Sooviyetiidhaaf jedhu dhaadannoo akkasii kan qabu ture jechuudha. Slogan peace bread land all power to Soviet dhaadannoo jedhamu gaggeessaa ture. Gained strong support in October 1970 in a secret party meeting. Lenin called for an insurrection to take power jedha. Kana jechuun immoo dhaadannoo akkana jedhu kana deeggarsa cimaa argatee ture jechuu. Sababa kanaan paartiin Bolshevikis uummata bal'aarraa deeggarsa isaa dabalaa ture. Dhaadannoon kuni akka inni deeggarsi dabalamu godhame waxabajjii bara 1917tti walgahii dhaabaa yookaan walgahii paartii dhoksaa irratti Lenin aangoo qabachuudhaaf fincilli akka ka'u waamicha dhiyeessee ture. Namni dhaadannoo kana uumaa ture kuni. On October 25, 1917, Lenin led the Bolsheviks in a nearly bloodless revolt against the ineffective provisional government jedha. Kana jechuun immoo
Onkololeessa 25tti 1917 jechuu Leeniin Bolsheevikis gaggeessee fincila dhiigaa malee jechuun danda'amutti mootummaa yeroo bu'a qabeessa hin taane irratti aangoo akka qabatu godhe. Warraaqsi waxabajjii yaada Karl Marx irratti kan hundaa'e ture jechuu. The October Revolution was based upon the idea of Karl Marx. Yaada kanarratti hundaa'e kan uumamedha. It marked the beginning of the spread of communism in the 20th century jedha. Kana jechuun yaadni Karl Marx kun jaarraa 20ffaa keessa bal'ina communismii kan ta'e yaada jalqaba kana kan kaasu ture jechuu. The Bolsheviks established a government called the Soviet Council of People's Commissioners headed by Lenin and Trotsky as Commissar of the Red Army and Minister of Foreign Affairs, with other Bolsheviks taking the other position in the new socialist government jedha. Kana jechuun Bolsheviks mootummaa mana marii komishiinaroota ummata Sooviyetii jedhamu kan Leeninii fi Trotskiin durfamu akka komisaara waraana diimaa fi ministeera dhimma alaa ta'uudhaan hundeessanii. Bolsheviks yookaan paartiin maajoriitii kuni ammoo mootummaa sooshaalistii haaraa biroo keessatti ejjennoo biroo akka fudhatu godhamee ture jechuudha. The Bolsheviks knew that Russia had the Russian army wanted peace very quickly jedha. Kana jechuun Bolsheviks yookaan paartiin maajoriitii kuni Raashiyaa fi waraanni Raashiyaa baay'een dafanii nagaa akka barbaadan beekuu ture paartiin kuni. Therefore jedha sababii kanaaf immediately after the October Revolution the new Bolsheviks government proposed peace jedha. Kana jechuun immoo warraaqsi waxabajjii booda battaluma sanitti mootummaan haaraan Bolshevik yaada nagaa dhiyeesse. San booda immoo Brest-Litovsk in March 1918 Russia made a separate peace with the Central Powers jedha. Kana jechuun waliigalteen Brest-Litovsk jedhamu ammajjii 1918tti Raashiyaan humnoota giddugaleessaa waliin nagaa addaa uumte. Kana irratti immoo German dictated the term of this treaty. Kana jechuun Jarmaniin haala waliigaltee kana murteessite yookaan dictate godhuu dandeessa. In fact immoo dhugaan jiru Soviet Russia only got peace by ceding Hermanos area of land including the whole of Ukraine jedha. Kana jechuun Sovietiin nagaa kan argatte guutuu Ukraine dabalatee lafa guddaa dabarsee kennuu qofaan ture jechuudha. The Russian Revolution was one of the most important events in modern world history jedha. Warraaqsi Raashiyaa seenaa addunyaa ammayyaa keessatti taateewwan barbaachisoo ta'an keessaa tokko ture jechuudha. Through communism, Russia served as a model for third world countries seeking to modernize their governments jedha. Kana jechuun Raashiyaan karaa kominizimiitiin biyyoota addunyaa jaarraa sadaffaaf mootummoota isaanii ammayyeessuu barbaadaniif fakkeenya taatee kan turtedha jechuudha. In addition jedha kanatti dabaluudhaan the fear of communism is spreading to Eastern Europe during the Cold War also shows the global impact of the Russian Revolution jedha. Kana jechuun kana maleedhaas yookaan Raashiyaan biyyoota addunyaa sadaffaaf mootummaa ammayyeessuuf warra barbaadanii fakkeenya ta'uu kana maleedhaas yaada sadan kominizimii yeroo waraanaa gaggeeffamaa ture gara baha Awurooppaatti babal'achuun isaa dhiibbaa Raashiyaan addunyaa irratti qabu waan agarsiisudha jechuu. Dhiibbaa warraaqsi Raashiyaa addunyaa irratti qabu. Mata dureen keenya irraa asirratti dhumataa. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti waan turtaniif galatooma.